Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana waraqaan eenyummaa faayidaa jedhamu seektaroota garaagaraatti dirqama ta'aa dhufeera. Manni maree bakka bu'oota uummataa akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 21 bara 2015 wixinee labsii waraqaa eenyummaa dijitaalaa raggaasisuudhaan biyyattiitti kanneen waraqaa dijitaalaa fayyadaman keessaa tokko taasiseera. Waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa jedhamuun beekamu kunis kan nama tokko haala adda ta'een adda baasuu akka danda'amu kan himame yommuu ta'u, sadarkaa yaaliitiin hojjetamaa ture amma labsichaan booda hojiirra ooluu jalqabameera. Itoophiyaa keessatti dhaabbileen hedduun tajaajila waraqaa eenyummaa dijitaalaa kana akka dirqamaatti fudhataa jiru. Dhimmoonni waraqaa dijitaalaa faayidaa kanneen wal qabatan baruu qabanis hedduu ta'eetiin jira. Lakkoofsa faayidaa kan jedhamu waraqaa eenyummaa dijitaalii yoo jedhamu teeknooloojii fayyadamuudhaan odeeffannoo dhuunfaa namoota muraasa barruu qubaa fi bakka dhalootaa walitti qabuudhaan dhaadannoo namni tokkuma yookaan nama tokko eenyummaa tokko jedhuun kan adda bahedha. Kana jechuun tokkoon lammii haala adda ta'een adda baasuudhaan sirna dandeessisu ta'uu sagantaa waraqaa eenyummaa kun ni hubachiisa. Keessattis odeeffannoo dhuunfaa bu'uura jedhaman kanneen akka maqaa, saala, iddoo dhalootaa fi teessoo jireenyaas kan qabatudha. Kana malees iimeeyilii fi lakkoofsa bilbilaa qunnamtii fi mirkaneessan kanneen mirkaneeffannaa tajaajilaa hammateera. Odeeffannoo ijoo amma baayoomeetirikiidhaan kunis ija lamaan ashaaraa quboota 10 fi ashaaraa fuulaa kan hammatudha. Erga odeeffannoowwan kunneen walitti qabamanii booda cuunfamee gara lakkoofsa addaa dijiitii 12 fi gara lakkoofsa dijiitii 16tti kan jijjiiramudha jechuun galmeen kun ni baasa. Nama tokko galmaa'ee lakkoofsa argate jechuun waraqaa dijitaalii qaba. Kana jechuun ibsa qindeessaa muummee waraqaa eenyummaa biyyaalessaa faayidaa obbo Yaahudee Ariyaa Sillaasee himaniiraan. Namni kamuu odeeffannoo dhuunfaa isaa kennuudhaan mirga waraqaa eenyummaa dijitaalii argachuu akka qabu ibsaniiru. Galmaa'aan sababii miidhama qaamaa yookaan waan humnaan ol ta'een odeeffannoo dhuunfaa kennuu akka hin dandeenye yoo mirkanaa'e suuraa qofaan galmaa'uudhaan waraqaa ragaa dijitaalii kana argachuu danda'a. Kanneen waraqaa ragaa dijitaaliitiif galmaa'anii fi odeeffannoowwan dhuunfaa waraqaa ragaa kanarratti ibsamu afaan hojii mootummaa federaalaa afaan naannoleetti galmee keessatti gaggeeffamuuf ni danda'a jechuun dubbatu. Akkasumas afaan Ingiliziis akka makatu himaniiru. Sirna waraqaa dijitaalaa kanatti kan galmaa'u yookaan odeeffannoo waraqaa dijitaalaa irratti bahu haaluma qajeelfama dhaabbatichi baasuutiin afaanota biyya keessaa gara biraatti galmaa'uu danda'u. Waraqaa eenyummaa dijitaalaa argachuu kan danda'anis namoota hundaa. Faayidaa argachuun umriinis ta'ee lammummaadhaan daangaa kan hin qabne ta'uun himama. Haala labsii keewwata 16 muraa tokko irratti kaa'ameen waraqaan eenyummaa dijitaalaa eenyummaa nama tokkoo adda baasuudhaaf akka seera qabeessaa fi odeeffannoo gahaatti kan fudhatamudha. Waraqaa eenyummaa faayidaa umriidhaanis ta'ee lammummaadhaan daangaa kan hin qabne yoo ta'u, daa'imman umriin isaanii keessatti umrii kamii keessatti argamaniif iyyuu kanneen karaa seeraatiin yookaan lammummaa Itoophiyaa qaban kanneen biyya alaa jiraatan galmaa'uu danda'u jechuunis himaniiru. Finfinneetti galmee CV wal qabatee manneen barnootaatti galmeessuun eegalamuu kan dubbatan obbo Yuudaaheen daa'imman yoo waraqaa ragaa dhalootaa fudhatan yeroo wal fakkaatutti lakkoofsa faayidaa fudhachuu akka danda'anis himaniiru. Daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e maatiin gara ta'uudhaan lakkoofsa faayidaa akka bahuuf ni taasifama. Yoo daa'imman waggaa 5 ol ta'an ammoo odeeffannoo baayoomeetirikii dirqama sababii ta'eef ashaaraa kennuudhaan lakkoofsa faayidaa argachuu danda'u jedhan. Kanneen waggaa 18 ol ta'aniif ammoo of danda'ee akka baafatu taasifama. Waraqaan ragaa faayidaa waraqaa ragaa kaaniin adda ta'uun isaas kan beekamu yommuu ta'u, sadarkaa biyyaalessaatti garuu kan wal fakkaatudha. Haalli galmee fi kenniinsa lakkoofsaa kan wal fakkaatudha jechuunis biyya kanatti dubbatameera. Faayidaan karaa waraqaalee ragaa yookaan waraqaa kanaatiin kennan adda ta'uu keessaa kan biraa kaardii ta'uu isaati. Lakkoofsi yookaan namni lakkoofsa faayidaa qabu waraqaa ragaa tokko qaba jechuun himama. Kanatti fayyadamuudhaan sirna dhaabbilee gara biraa waliin kan adda ittiin hojjetus ni qabaata. Waraqaan eenyummaa gandaa kan jiraataan ganda tokko ittiin adda baafamuu yoo ta'u, faayidaan ammoo Itoophiyaanota addatti baqattoota dabalatee waraqaa eenyummaa Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti fudhatamuu danda'amudha. Waraqaan eenyummaa jiraattotaa teessoo jiraattota mirkaneessuudhaan kan tajaajilan jiraattotaaf kennudha. Akka obbo Yuudaaheen jedhanitti Ameerikaa keessatti waraqaan eenyummaa jiraattummaa bulchiinsa tokkoo yookaan hayyama konkolaachisummaa qabaata. Kana malees lakkoofsa sooshaal seekuritii nageenya hawaasummaas ni qabaata. Lakkoofsi nageenya hawaasummaa sadarkaa federaalaatti kan itti tajaajilu yoo ta'u, bulchiinsota hunda keessatti ammoo waraqaa jireenya isaa kan kennamuufidha. Tajaajilli isaanii garaagaraa sababii ta'eef waraqaa eenyummaa gandaa bakka bu'uu fi dhiisuun isaa hanga ammaatti garaagarummaa yookaan bakka bu'uu dhabuus kan danda'udha.
Tajaajila ganda tokkoo argachuudhaaf waraqaan gandaa dirqama yeroon itti ta'us jiraachuu danda'a. Yeroo kaanitti garuu faayidaan tajaajila kana kennuus danda'a. Fakkeenyaaf yeroo gara waajjira galmee fi odeeffannoo deemamitti lakkoofsi faayidaa kan gaafatamudha. Tajaajilawwan tokko tokkoof waraqaan eenyummaa gandaa jiraachuu ni mala jedhan. Haa ta'u malee qindeessaan kun akka jedhanitti gara fuula duraatti lamaanuu walitti hidhuudhaan hojjetaa jiraachuu fi yeroo hojiin isaa xumuramutti waan lamaanuu wal deeggaraniif tokkoon isaanii qofatti gaafatamuu akka hafu himama. Waraqaa eenyummaa gandaa yoon qabaatan ta'e haala salphaataan kan keessummeeffamudha. Lakkoofsa faayidaa koo yoo qabaadhe ammoo lakkoofsa faayidaa kiyyaan keessummeeffamuu danda'a jedha ibsichi kun. Yeroo sanatti tokkoon isaa bakka bu'uu wanti ni hafama. Lammiileen kana kan kaasan sababii lamaanuu gaafatamaa jiraniif gaaffii akkasii kaasuu danda'u jechuudhaan qindeessitoonni ni himu. Kun ammoo gara fuula duraatti yeroo sirni wal dubbisuutti kan deebii argatu ta'a jechuunis kaasum. Labsiin waraqaa eenyummaa dijitaalaa namni hundi faayidaa fudhachuu akka qabu kan dirqisiifneef dhaabbileen tajaajilaa garuu tajaajila kennaniif waraqaan eenyummaa faayidaa akka ulaagaa dirqamaatti dhiyeessaniiru. Faayidaa qabaatan malee hojjiraachuu akka hin dandeenye kan hin himamneef haa ta'u garuu tajaajiloonni bu'uuraa kanneen dirqama ta'anis jiru. Kanneen keessaa dhimma nageenya lammiilee, guddina diinagdee itti fufsiisuu, ijaarsa diinagdee dijitaalaa fi dhimmoota biroo mootummaan waraqaa dijitaalaa dirqama ta'uu ibse keessatti faayidaa dirqama gochuudhaaf labsiin kun mirga ni kennaaf jechuun dubbatama. Kanaafuu tajaajiloonni garaagaraa waraqaa eenyummaa kana faana wal hidhata qaban kanneen wal hidhataa waan deemaniif tajaajiloota kanneen argachuu kan fedhu hunduu waraqaa eenyummaa dijitaalaa kana baafachuun dirqama isarratti ta'a. Kana waan ta'eef ammatti faayidaa qabaachuu labsiin dirqamsiisuu jiraachuu baatus dhaabbileen tajaajila sunuudhaan gara waraqaa eenyummaa dijitaalaa kana dirqama gaafachuu itti waan deemaniif barbaachisummaan isaa garuu gaafii kan hin qabnedha. Adeemsi hojimaata waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa kun odeeffannoowwan fudhataman kan balleessuu miti. Ajaja abbaa yookaan ajaja mana murtii lakkoofsi addaa waraqaa eenyummaa dijitaalaa kana hojiin ala taasifamus ni danda'a jechuunis dubbataniiru. Akka fakkeenyaatti namni tokko biyyaa bahuudhaaf jedhee waraqaa eenyummaa kana fayyadamuu akka hin feene yoo ibse odeeffannoon isaa akka itti cufamu ni taasifamaaf. Yookaan ammoo namni tokko sababa odeeffannoo dogongoraan sababa dhuunfaan yookaan sababa nama dhuunfaa biraatiin kanneen seeraan ala ta'e yoo hojjetame lakkoofsa faayidaa yoo argate itti cufamee akka taa'us ni beekama. Namni tokko erga du'ee booda lakkoofsi isaa nama biraatiif dabarfamee kan hin kennamnedha. Du'uun abbaa waraqaa eenyummaa kanaa yoo mirkanaa'e garuu dhaabbatichi lakkoofsa addaa osoo hin jijjiirin akka turuu fi mirkaneessuudhaaf faayidaarra akka oolfamu garuu labsicha kanarratti eerameera. Eeyyama abbaa waraqaa eenyummaa malee odeeffannoo fudhachuun, tamsaasuu, maxxansuu, itti fayyadamuu, odeeffannoo dabarsanii kennuu yookaan koppii isaa qaama sadaffaatti dabarsanii kennuun yookaan qaama sadaffaadhaaf ibsuun dhorkaa akka ta'es labsii kana keessatti katabamee barreeffamaan mul'ateera. Namni ashaaraa isaa unkaa waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa keessaa galcheem abbaantaa yookaan abbummaa isaa dhaabeem yookaan waajjirichi odeeffannoo nama dhuunfaa akka fedhe gochuun seeraan kan gaafachiisu ta'a. Odeeffannoo nama dhuunfaa galmaa'ee kamiifuu abbaa kan itti ta'u abbaa galmee sanaa qofaadha. Odeeffannoon nama dhuunfaa ajaja mana murtii qofaan kan kennamu yommuu ta'u, kana waan ta'eef odeeffannoon nama dhuunfaa qaama sadaffaa yookaan mootummaas ta'ee nama dhuunfaa biraatiif dabarfamee kan hin kennamnedha. Waraqaa eenyummaa dijitaalaaf jedhamee odeeffannoo nama dhuunfaa fudhatame kamiyyuu eeyyama nama sanaa malee qaama biraaf ibsuun dabarsuu fi jijjiiruun dhorkaa ta'uu labsii kanarratti ni eerama. Galmee faayidaaf ashaaraan qubaa fi ijaa ulaagaa jajjaba keessatti kan kaa'amudha. Baay'inni dhaabbilee tajaajila isaanii waraqaa eenyummaa faayidaa waliin walitti hidhanii garuu yeroo ammaa kanatti guyyaadhaa guyyaatti dabalaa dhufaniiru. Isaan keessaa teeleen tokko yoo ta'u dhaabbileen 30 ol kan biraas tajaajila kana kan wal fakkeessanitti makamaniiru. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaas dhiheenya kana waraqaa faayidaa akka dirqamaatti kaa'eera. Inumaayyuu lakkoofsa dabtaraa banachuufis waraqaan eenyummaa faayidaa kun dirqama akka ta'e ibsameera. Dhaabbileen hedduun tajaajila isaanii sirreessuudhaan alatti tajaajila kennuudhaaf waraqaa eenyummaa faayidaa yookaan kana akka dirqamaatti kaa'aniiru. Lakkoofsi ittiin galiiwwan baasuudhaaf faayidaa qabaachuu haal duree taa'edha. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti akkaawuntii banachuudhaaf faayidaa dhiheessuu akka dirqamaatti kan kaa'e yommuu ta'u, waggaa lamaan booda garuu guutuu biyyattii keessatti maamiltoonni damee baankii kamiyyuu tajaajila argachuudhaaf waraqaa eenyummaa faayidaa kana qabaachuun dirqama ta'a jechuun karoora isaa kan waggaa dheeraa kaa'eera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 24 bara 2025 irraa kaasee
Adeemsi hojii dirqisiisaan kun biyyattii keessatti magaalota gurguddoo keessatti yeroo jalqabaatiif hojiirra oolfamuu ni eegala. Kanaanis bara itti aanu baatii muddee keessa immoo guutuu biyyattii keessatti akkaawuntii baankii daldalaa banachuudhaaf waraqaan eenyummaa faayidaa jedhamu kun akka dirqamaatti kan barbaachisu ta'a. Magaalaa guddoo Finfinnee keessatti tajaajiloota bulchiinsa magaalattii jalatti argaman argachuudhaaf waraqaan eenyummaa faayidaa akka haalduree dirqamaatti kaa'amaa jira. Kana malees tajaajiloota dhaabbilee faayinaansii fi teleekoomii hedduun tajaajiloota dhaabbilee mootummaa garaagaraa sanada galmeessuu fi mirkaneessuu, tajaajila geejjibaa fi imala akkasumas tajaajilawwan hawaasummaa karaa faayidaatiin akka argamanis kan taasifamu ta'a. Dhiyeenya kana ammoo dhaabbanni baabura Itiyoo Jibuutiin kallattii kanaan ittiin imaluudhaaf waraqaa eenyummaa faayidaa kana akka dirqamaatti fudhateera. Dhaabbileen garaagaraa yeroo ammaa kana 30 ol ta'an ammoo tartiibaan dirqamoota kana fudhachuutti kan isaan argamanidha. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa